fayyummaan nutti dhaga'ame miira tasgabbii qabu qabaanne jireenya keenyaaf akeeka akka qabaannuu fi raawwannuuf nu gargaaruuf sammuun keenya hojii dinqisiisaa amanuun nama dhibu golgaa jalaan utuu walirraa hin citin raawwachuu qaba. Nuti hin argu malee sammuun keenya rafuu hin mugus. Sammuun fayyaa dhabe maal akka ta'u mallattoolee akkamii akka agarsiisu yoo sammuun keenya dhibamu maal akka dhabnu hubachuuf yeroo fudhannee akkatti sammuu fayyaalessi dalagu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Sammuu fayyaan calaleeti kan waan illee fudhatu. Yeroo yerootti yaadota kumaataman lakkaa'aman miira wal faallaa shororkaa fi jibbisiisaan guutaman alaa fi keessaan nutti dhufan keessaa kan kallattii jireenya keenyaa wajjin wal siman qofarratti kan xiyyeeffatu. Sammuun fayyaa qabu yaadota nu dararan irraa nu fageessuu nu eeguutti beeka. Fakkeenyaaf af-deebii yookaan intarviiyuu hojiif yeroo qophoofnu nama jaalala irraa qabnuuf jaalala keenya agarsiisuuf yoo deemnutti yaadota gati dhabeessummaa keenya hanqattummaa keenya dadhabina keenya agarsiisan deddeebisuun nun dararu. Kanarra akka nama hiriyaasaatti dubbatutti nutti dubbata malee. Yaada jajjabinaa kan itti deemaa jirru kun milkiin akka goolabamu yoo milkaa'uu baattes carraa biraa yaaluu fi milkaa'uu nama danda'u ta'uu keenya nutti mee nu jajjabeessa. Sammuun fayyaa qabu dorgommii haqa hin qabne nun seensisu. Milkii hiriyootaa namoota biroo haalli dhalootaa fi guddina isaanii daandiin jireenya isaanii nurraa adda ta'e milkii keenyaan wal dorgomsiisnee miira inaaffaan akka waadamnu akka dararamnu of jibbaa akka jiraannu nun taasisu. Sammuu fayyaan luugama sodaa of harkaa qaba. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu wantootni nu shororkeessan jireenya keenya bilqiitti balleessuu danda'an hedduun nu mudachuu akka danda'an ni hubata. Sigigiin lafaa uumamuu akka danda'u, bakakkaan tasaa nurra bu'uu akka danda'u, ibidda tasaan miidhamuu akka dandeenyu, barcuma teenya jiru irratti illee hafuu akka dandeenyuu fi rakkoolee biroonis kan dhala namaa mudatanii beekan nu mudachuu akka danda'an tiyooriin ni hubata, ni beeka. Sammuu fayyaalessi wantoota tiyooriin ta'uu danda'anii fi kan qabatamaatti nu mudachuu danda'an adda baasuun sodaa garmalee irraa nu oolcha. Sammuu fayyaan wantoota to'achuu danda'uu fi to'achuu hin dandeenye adda baasee ni beeka. Wantoota to'annaa saala jiraniif hirriba malee nu bulchu. Balaan rakkoonaan hin dandeenye nan mudatu. Yoo na mudates dandeettii falatti godhuu nan qaba jedhee shororkaa fi sodaa garmalee irraa nu eegee jiraata. Sammuu fayyaalessi kutaalee cufaa jabaa qabanitti kan hiramedha. Kan miirotni, yaadotni akka barbaachisummaa isaaniitti keessatti kuufaman. Yaadotnii fi miirotni marti bakka maratti haala mara keessatti barbaachisoo akka hin taane hubachuun kan ijaarame. Fakkeenyaaf gaafa haadha keenya waliin jirru waan jaalallee keenya wajjiniin waan haadha warraa keenya waliin goone hin yaadannu. Yaadannoon kun kutaa biraa keessatti akka itti cufamu godhameetu kaa'ama. Yaadotni tasa konkolaataa jalatti faaluu, tasa utaalanii nama biroo hudhuu, biyyaa baduu yookaan biyya ofii gadhiisuu deddeebiin namatti akka hin dhufne kan godhaman kutaaleedhuma kanaani. Sammuu fayyaalessi mootii calaltuuti. Yoom waca keessa ofii miira ofii dhiisee addunyaa isaa ala jiruuf yeroo kennuun gurra kennuu akka qabu ni beeka. Sammuu fayyaalessi akka waliigalaatti namoota hundaaf amantaa qaba. Namoota muraasaaf immoo shakkii hundee qabu ragaa irratti hundaa'e qaba. Namoota waa isaanii hin beekne keessummaa ta'aniif carraa ni kenna. Duuchaatti hin farraju. Sababa namootni muraasni haala gaarii hin taane keessatti isa miidhaniif namoota hundaan shakku hin baqatu. Carraa isaaniif kennee waa'ee isaanii hubata malee. Sammuu fayyaan faayidaa abdiin jireenya namaaf qabu ni hubata. Akkamittiin abdii akka ofiif kennus ni beeka. Sammuu fayyaan miidhamni nutti baay'atus rakkoon garmalee nu marsus haalli nutti dukkanaa'us dandeettii ittiin abdii jireenyaa argan guddaa qaba. Abdii kanatti jechuus itti beeka. Sammuu fayyaan barbaachisummaa hariiroo fayyaalessaa uumama naannoo ofii jiru maraa wajjin qabaachuun qabu ni hubata. Kanaanis rakkoo namootaa keessatti of ilaaluu yoom garaa laafuun yoom garaa jabaachuun karra jiru adda baasee ni beeka. Namoota isa dhiitanii darban namoota summaa'oo ta'an irraa akkamittiin of eeguun akka irra jiraatu ni beeka. Hariiroo jaalalaa, hariiroo hojii, hariiroo gaa'ilaa fi maatii keessatti gammachuun akkuma jiru miidhamuunis akka jiru ni hubata. Gaafa du'aanis ta'e fageenyaan namoota jaallatuuf of biraa dhabu akkamittiin madaasaa, akkamittiin gaddasaa suphuun akka irra jiraatu ni beeka. Sammuu fayyaalessi barbaachisummaa hirribni fayyaa keenyaaf qabu ni beeka. Yoom rafuun yoom dammaquun akka irra jiru ni hubata. Sireerra taanee waan hojjennee fi hojjechuuf deemnu deddeebisnee yaaduun hirriba akka dhabnu nun taasisu. Yeroo dammaquun nu barbaachisutti mugiitiidhaan nun jeequ. Sammuu fayyaa qabaachuun ni dhuguma. Haala kamiin keessattuu wantootni fayyaa keenya sammuu keenya dabalatee jeequu malan hedduu ta'uu dhachuu fi
Gaafa rakkoon nu mudatu, rakkoon nutti dhaga'amu yaalamuuf deeggarsa ogeessaa argachuuf mamuu dhiisuu dabalata. Namni fayyaa sammuu qabu akkatti sammuu fayyaan dalagu beeku gaafa sammuun isaa dhibamu ni hubata. Deeggarsa ogeessaa argachuufis hin saalfatu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. An Dr. Daawiti Melba Saayikidii wajjin hakiima yaala sammuuti. Kanneen keessummaa taatan subscribe godhaa, kanneen biroofis akka ga'uuf share godhaa. Akka sagantaa biraan wal agarruutti nagaan tura. Ciao.